tokko wanta maka'aa kun ka'aa jiru kuni dubbii seeraa dubbii heeraa otoo hin taane dubbii heeraa fi dubbii seeraa otoo hin taane dubbii siyaasaati. Tolchuu hin dandeenye, fooyyessuu hin dandeenye, akka biyya kanaa ta'utti tolfachuu hin dandeenye. Biyyi kun yeroo Nugusa Lasillaaseetii qabee, yeroo Dargiitii qabee, yeroo Mallasii qabee badiirra turte, waliigaltee hin qabnu ture. Mootummaan akka barbaadetti biyya hidhaa ture, ajjeesaa ture. Wanti biyya kanatti yakkin hojjetamne hin turre. Wanti hojjechuutti deemaa jiru kana sirreessuu danda'uutu irra jira. Nugusa Lasillaasee heerri isaa maal jedha seeta? Samaayi ayittarrasib nugusa ayikkasasim jedha. Heerri isaa kana jedha bar. Garuu heerri kuni wattaaddaroonni isaa nugusa sana akkatti isaan ajjeesanii mana fincaanii ofii jalatti awwaalan. Mangistuu Hayilamaariyaam barii jaarsa ajjeeseetu isa gubbaatti waajjira ijaarrate, waajjira sana jala mana fincaanii jalatti du'e awwaalame. Heerri suni isa nugusa sana baasuu hin dandeenye. Dhuma gubbaatti Mangistuu Hayilamaariyaam isuma godhe. Heerri inni maal godhe Ameerikaan imperializimii fa'aa ittiin balleessaa maal godha maalan godhe dubbachaa ture. Isa hin baafne waggaa 5 caala turuu hin dandeenye jechuudha. Heerri ni baafate, higga mangistii ni baafate sun. Akka adurreetti dhokatee karaa boollee otoo hin bariine baqatee biyyaa bade. Mallasiis waaqni nu gargaaree nurraa deemsisee innis heera kana jedhee biyya kan akkan taanetti jeeqee waliin dhahaa ture booda immoo ofiisaatii du'e. Rakkoon isaa rakkoo seeraa miti. Seerri siyaasa keessaa baha. Siyaasa kee tolfatte seera keessa hin tolfatta. Kana keessaa sabni keenya bahee nagaa argatee olaantummaan seeraa eegamee nagaan eegamee dabballee mootummaas haa ta'u warra tikaa mootummaas haa ta'u raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u eenyus haa ta'u innaa barbaadan nama hidhanii innaa barbaadan nama ajjeesanii innaa barbaadan qabeenya namaa saamanii innaa barbaadan wanti lafa saamsisanii saamanii wanta akkasii kuni seera qabachuudhaaf hundi keenya waan waloo uummanne waan rakkoo akkasii kana qaama hubachuu danda'u, sirreessuu danda'u gara kanatti deemuun nurra jira. Inni mootummaan kophaa isaa nuguftis kophaa isaa biyya kana bulchuu yaaleedhaa dhuma gubbaa waan taane keessa seene. Dargiinis waggaa 17 mootummaa maali guruppiin tokko biyya kana maal gochaa ture. Innis dhuma isaa argineerra. Mallas Zeenaawunis innillee waaqni yeroodhaan fudhatee deemus warri isa wajjin turan amma eessa jira akka jiran beekna. Kun hundumtuu maayinni seera baafanneedhanii seera dhaabbiin tokko baafate biyya kana gubbaatti qawweedhaanii itti fe'uun hin danda'amu. Kanaaf biyyi kun waggaa 50 ol jeeqamaa turte. Kana hiikuun nurra jira. Mootummaan nuun fudhatu jennee wanti teenyu hin jiru. Qabsoo saba keenyaatii manaa baane, sabni keenya akka bilisa ba'u manaa baane, sabni keenya akka nagaa jiraatuuf manaa baane, sabni keenya akka hin dararamneef manaa baane, akka hin hidhamne akka hin ajjeefamneef manaa baane, bulchiinsa gaarii akka argatuuf manaa baane. Waan manaa baane sana argannutti qabsoo keenyatti fufna saba keenya wajjin. Jaalatus jibbus mootummaan wanti fudhatu jira. Biyya kanaa siyaasa biyya kanaa waggaa 50 haa ta'u waggaa 30 haa ta'u rakkataa ture, dhibamaa ture siyaasni biyya kanaa. Hunda caala sabni keenya ammayyuu dararamaa jira, hidhamaa jira, buqqa'aa jira, olaantummaan seeraa cabaa jira. Iddoo tokkotti immoo ajjeesuun jira. Kana laallee kana baannee hiree saba keenya, abjuu saba keenya, fedhii saba keenya, mirga saba keenya paartilee durumayyuu akka nuti barbaannetti qulqulluun taanetti gannee dhiifnee inni deemuun sun rakkoo qaba. Siyaasa biyya kanaa sochii qaama mootummaa warra seeraas haa ta'u warra boordii filannoos haa ta'u raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u poolisii federaalaas naannoos haa ta'u maalis haa ta'u akka seeraa ala hundi isadha. Akka seeraa ala saba keenya hin daraarre, saba keenya hin hine, saba keenya hin jeeqne nuyi keessa gallee to'achuu danda'uun nurra jira akka ta'utti. Ilaa
hamma dandeenyetti nuti saba keenya qabsoo saba keenya isa waggaa 50 isaa ta'u isa waggaa 20 meeqaa isaa ta'u hamma dandeenyetti dhaabbileen Oromoo dhugaadhaan abjuu saba ofiitii fi rakkoo saba ofiitii fi miidhaa saba ofiitii fi bilisummaa saba ofiitiif manaa ba'an wajjin hojjechuuf rakkoo hin qabnu jechuudha. Miidhaa saba ofiitii fi bilisummaa saba ofiitii fi manaa ba'e wajjin hojjechuudhaa fi hamma dandeenye durumas hojjechaa turre waggaa meeqaaf amma warra boo'eedhaan fi nuti waggaa meeqaaf hojjechaa turre utuma quunnamtii hin qabaanne jechuudha. Isaanis hojii isaanii nuti hojii keenya sabni kuni hamma danda'etti qabsoon barii dhugaa walitti dubbachuu barbaanne qabsoon obbo Lammaa fa'aa qabsoon Dr. Abiy fa'aa as baasee muummicha ministeeraa Itoophiyaa godhee maal godhee qabsoon dhaabbileen kun lamaan olaantummaan geggeessaa turan dabar. Qeerroo eenyuti yaada eenyu geggeessaa ture. Jawaar faas maal faas dabalamee jechuudha. Teessaa dhufa waaqa dhufa immoo lafaa antini ta'an. Qabsoonuma kana keessaa dhalatanii guddatanii gadi ba'an. Eenyutu kana gochaa ture beekamaadha eenyu akka ta'e. Tokko dubbii qabsoo keessatti humnan qabanii humnan qabnuun karaa qabsoo ta'e dhaabbii keenyas haa ta'u dhaabbii warra boosaa haa ta'u dhaabbii warra kaleessa dhalate miti. Waggaa meeqa qabsoo saba kana hamma galma ga'utti jennee ciccinee jireenya keenyas dhiifne hamma humna keenya asiin geenye irraa gara fuulduraattis hamma qabsoo saba keenya galma ga'utti itti fufna. Tokko kana naa qabadhu. Yeroo tokko naa waan hin taane dubbanne isaanis immoo akka hin taanetti nutti mufatu malee beekumsa nuti qabnus barumsa nuti qabnus karaa qabsoos haa ta'u karaa barumsaas haa ta'u karaa eenyaas haa ta'u beeku isaanis jechuu kooti. Gaaf sana isa yoo beeknillee jedhan isaanis wal beekna jechuu kooti. Hullee hin beektan iyyuu jedhani sabni kuni abbaa fi haa filatu. Abbaa naa ta'a jedhe. Abbaa mirga koo naa eega jedhe. Abbaa beekumsa qaba jedhe. Beekumsa qaba jedhe. Abbaa na guddisuu danda'a jedhe. Abbaa qabsoo keenya laga ceesisuu danda'a haa filatu gaaf sana. Borummoo nuti dadhabaa taane akkuma isaan jedhanii muuxannoos dhabnee dadhabaas taane biyya bulchuu dadhabne boruu sabni keenya abbaa fi filachuu hin danda'a. Warra isa jala deeme Dr. Abiyyis jechuu kooti. Ati hunda beektaa ati maalidha ati kanadha jedhu of eeggachuutu irra jira. Boru biyyi kunis biyyi kunis akka hin taanetti harkattoon tini ta'e warra akkas jedhee jala deemee waan ta'uuf haa hin taane gorsus laaqus hulaa tokko hin cufaniif. Nugus Hayilasillaasee gubbaatti argineerra. Dargii gubbaatti argineerra. Warra irraa Maqalee itti galettis argaa jirra. Hulaa tokko hin cufaniif. Saba kanas waan isaan fidaniif hin jiru. Isa ta'uuf isa hin taane walitti hidhanii karaan taane hiikanii isas fudhatanii akka laga gadheetti boolla gadheetti akka hin galleeni gorsuu barbaada.